qarshiin kumni dhibbaa, qarshiin kumni dhibbi lamaa, qarshiin kumni dhibbi sadii meeshaalee hangamii haga bituu danda'anii fi meeshaaleen har'aa qarshii 200 fi meeqan kan bitame guutuu qarshii isaa dhumarratti namooti ilaalanii akkasuma mootuyyuu subscribe like gootanii jettan qarshii isaa ni argatu. Meeshaalee caaltuu qarshii isaatii fi meeshaa walumaa galatti qarshii meeqan bitame irra caala jechuudha. Meeshaa baay'ee qabdi caaltuun qarshii meeqa fixee akkasuma mootuyyuu yookiin mootuyyuu birrii hangamii mana keenya keessatti meeshaa bitachuu dandeenya warri jettanii salphamatti jechuu meeshaalee kanneen keessatti meeshaan turellee jira. Akkasuma mootuyyuu babbadee qarshiin isaa gatiin daddabalee jira. Akkuma argaa jirtan jalqaba irratti yoo asirra ka'ee gallu taane sarviisii warqaammaa yookiin ammoo dahabii kwaalitiidha. Kunniin gurri ittiin hidhamne irra caalaa darajaa sadarkaa isaa kan wal caaluudha. Isa guddaa akkasuma mootuyyuu jiddu galeessu kunuu baay'ee guddaadha akka argaa jirtan kanatti. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya haaluma argaa jirtanii firee sadii qarshii 7,000 jechuudha. Itti aansuun mootuyyuu meeshaa caaltuu keessaa meeshaalee hedduu babbareedaa ta'e akkuma sitti argaa jirtanii akkuma kaleessaa meeshaa gaaddisee bareedaa ture kunillee meeshaa biffee keessaa makarajii fannoo yeroo baay'ee namni kenna kan akkanaa kana osoo hin tahin kafannoo xixiqqaa tokko jaalatanii inni kun baay'ee kan namatti toluu fi akkasuma shaayii aananii waan adda addaa illee itti fayyadamuu dandeettanii kubbaayyaa baay'ee namatti toluu fi yookiin sinii hedduu biffee keessatti illee bakka namaa qabatuu fi hedduu kan namatti bareedu akkuma sitti argaa jirtan kana saanii haraaraallee itti aansuudhaan qabdi. Meeshaaleen kunniin hundi isaa tokkoon isaa qarshiin isaa dabalee jira. Itti aansuun siniin kun kan qarshii 5,000 jira, 6,000 jira, 8,000 jira filannoo keessan jechuudha. Akkasuma saaniin haraaraallee 6,000 jira, 8,000 jira, 10,000 wayii jira filannoo keessanii garuu ka isii kana itti aansuun giloobaalii qabdi. Giloobaalii yeroo hunda beekamee jira qarshiin isaa dabalee jira jechuudha. Fagaataa jira kan isa maajistiikii hin jiru. Itti aansuun burcuqqoo warqaammaadha. Burcuqqoo warqaammaa 2,900 irraa eegalee haga 3,500 jira. Itti aansuun jookii dahabii yookiin jookii maka kaleessaa warqaammaadha. Qarshii 1,500 rakabootiidha. Rakabootiin meeshaa isaa guutuun garuu hin hidhamee jira. Midijjaa cinaa isaati jira. Sarbiisiin isaa kana rakabooticha immoo kan baratame yeroo hundaayyuu isaa 5,500 siniidha. Siniileen darzana tokko fireenjaa asirra jira. Fireenjaati jira jechuudha. Siniileen sadarkaa qaba. 3,500 jira, 5,000 jira, 4,500 jira. Barbaadan 10,000 illee hin jira. Filannoo keessanii akkasuma rakabootii abbaa gadaa sinii waliin qabdi. Distii seramiikaa cinaa isaatitti illee qabdi. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa sarviisii ID makarajii firee lamaa qabdi. Hubadhaa sirriitti meeshaa kana guutuu isin agarsiisee kahee irratti illee kan isinitti himuu fi qarshii walumaa galatti meeqa fite meeshaan caaltuu yoo jettanii na gaafattan meeshaalee kanneen ilaala tirii qabdi. Haxumaa darzana lama, shuukaa, mankaa, saanii ittoo akkasuma maashina daraqootaa yookiin ammuutuyyuu kaameramaan sirriitti isinitti siisee isin agarsiisu maashina kurkutoo yookiin maashina paastaa namootiin hedduun jedhanii na gaafatanii innis jira. Akkuma argaa jirtan maashina shunkurtii harkaa yookiin ammuutuyyuu gilaagilee jedhanii hundumaafiyyuu maashina shunkurtii harkaati. Inni illee jechuudha sadarkaa akkasuma ammuutuyyuu dhufaa daabaraa waan deemuu fi achumaan saanii daabbotii fi buddeena keessa kaayan yookiin kan qadaada qabanidha. Hedduu namatti tolan lamaan isaa irraa ol fuudhee isinitti agarsiisuu danda'a kaameraamaaniin. Achi keessa cilfaan afurii illee ni jira. Saaniin kun gubbarratti baay'ee bareedaa wayiiti. Qabata qaba akkasuma ammuutuyyuu hedduu kan namatti tolu saanima buddeena kana keessa cilfaan afurii illee ni jira. Meeshaalee isii isinitti himee ka'ee qarshii isaa guutuu walitti isinitti hima laayik illee godhaa na waliin tura cilfaa afurii masxaaxaba harkatti dhiqatanii akkasuma ammuutuyyuu maxbashaa asitti kunuu maxbashaa seramiikaa achii guddaa qabdi ka waan feeteetti xabbasattu asitti illee maxbashaa firee lamaa qabdi. Walumaa galatti saanii kukisii qabdi. Sarbiisii firee 12 qabdi. Distii abbaa firee 7 silvarii qabdi. Isa xiqqoo oriijinaalaa jechuudha silvaroota keessa. Masoobii buddeenaa qabdi. Safeedii 2 qabdi. Saafaa qabdi. Akkasuma ammuutuyyuu maashina juusillee qabdi. Isin jala jarjarsaa jira. Maashina juusii qabdi. Akkuma argaa jirtan kana maashina bishaanii sinboo qabdi. Inni kaqaata ture. Mankaa fannoo qabdi. Burcuqqoo shaayii fi makarajii shaayillee qabdi. San qofaa miti jechuudha. Meeshaalee isin qabdu isin agarsiisa tokko isaatiin hundi isaatuyyuu asitti kan argaa jirtan kuni eelee guddaadha. Eelee booksiin isaa guddaati. Eelee buddeenaa elektirikii qabdi. Haanni kun ammoo
furdaadha sirriitti hubadhaadha kan girgiddaa irra rakkabamu keessa shiboo isaa akka sirriitti argitanii fi hubattan barbaada ajajaan malee inni kun gabaa irratti hin dalagamu. Itti aansuun istoofii yeroo hunda baratamee qabdi hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya mee gattaa'ee waan isinitti himutu yoo jira kallattiidhaan viidiyoo irratti mul'ataa jechuudha. Dhiifama of kolcha akkuma sitti argaa jirtan kana qarshiilee isaa irraa tokko tokko sababbiin ani isinitti himee fi maaliif yoo jettanii raaj nagaafattan akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Amma kan isiniin jedhu meeshaalee kana qofa osoo hin tahin caaltuun minxaafii bal'inni isaa jechuudha kan yeroo hunda baratame kan ijoollee duraan hin bitaa turellee ni qabdi. Isa qofaa miti gassaalaa qabdi. Gassaalaa hin qabdi, firiijii hin qabdi, hubadhaa sirriitti. Qarshii isaa tokko tokkoon isinitti hima. Gassaalaa ka 70 qabdi, firiijii ka 45 qabdi. Gaafa san 70 bitame asirratti waa'ee gassaalaa namni hedduun gassaalaa nu himi, firiijii nutti himi, qarshii meeqa gassaalani ka 65 jira, ka 60 jira, ka 75 jira, ka 80 akka feetaniin firiijiin akka barbaadaniin hundi isaa 35 irraa eegalee haga humni keessan dandeettee jechuudha inshaallah ta'ala. Hundumaafiyyuu jechuudha isiin gassaalaa, firiijii eelee maabiraatiiti istoofiidha akkasuma immoo meeshaalee gurguddaa kwalitii dabalatee minxaafii dabalatee qarshii 200 fi qarshii 80dhaan meeshaa kanneen hunda bitatte kana qofa osoo hin tahin hubadhaa sirriitti gassaalaan bichaan gassaalaan qofti 70 hubadhaa firiijiin 45 firiijii fi gassaalaanuyyuu 100 fi wayii jechuudha eeleen 11 istoofiin 700 way fermuuziin jira rakabootiin jira kunniin jira hundi isaa globaalii kwalitii walitti yookiin ammoo meeshaa qaalii walitti daballee jenne meeshaan isii maashaallah isiniin jedha kana fakkaata namootiin jaalattan akkasuma mootuyyuu meeshaa kenna hedduu isinitti tolee jedhe lakkoofsa bilbilaa maxxansii warri jettan lakkoofsa bilbilaa viidiyoo irratti yeroo hunda isiniif ka afaanillee duwwaa 978 1572 WhatsApp Telegram directly na argattan inshallah wa ta'ala inshallah asittillee mankashkashaa bunaa qabdi hunda wanni isin hin qabne hin jiru jechuudha meeshaalee isi keessa kanaaf meeshaalee dachaafne meeshaa biraa yookiin viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti waraabulaaf fayyaan faaya isin jaaladha nagahatti